Maqaan koo Khalid Bashir jedhama. Kan an dhaladhee guddadhees godina Baalee magaalaa Goobbarraayi. Barnoota oolmaa daa'immanii Kaatolikittiin baradhee tokko haga afurii keejii waliin dabalatee jechuudha. Barnoota kiyya kutaa 5 haga 8 immoo mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Harawaa Siinjaa jedhamuttiin baradhee mana barnoota naannoo keenyatti argamu. Bara 2013 eega qormaata biyyoolessaa qormaata naannoo kutaa 8ffaa ministirii fudhannee booda qabxii akka godina Baaleetti qabxii olaanaa fiduudhaan manneen barnoota ifa boruu bultii addaatiif dorgomee manneen barnoota sanniin keessa mana barnoota bultii addaa Dodolaa jooyin godhee kutaa 9 hamma kutaa 12 achittiin baradhee achittis qabxii boonsaa galmeessaan as gahee akkasumas bara 2017 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaatiin qabxii olaanaa naman fide ta'eera akka biyyatti jechuudha gosa barnoota saayinsii uumamaatiin. Ani manatti waan balleessuu waan tokko tuttuquu balleessuu sirreessuus jaaladha. Waan arge tokko odoo harkaan hin tuttuqin odoo ilaalin odoo olii gadi hin qabin dhiisuun natti hin tolu. Waan meeshaalee elektirooniksii kanniin waan akka baatirii waan akka rimootii wama arge haa ta'u elektirooniksii taanaaniin hin tuttuqaa hin banaa hin hiikaa achi booda sin sirreessaa waan akkasii amaluma kiyyarraa paashiniin kiyyas garasuma ture waan akkasii tuttuquu kanan jaaladha. Indoom yeroo daa'imummaa kiyyatti meeshaalee an balleessee waan akka baatirii rimootii kun lakkoofsaan baay'eedha bakka maatiinis waan akkanaa kana isatti hin dhiyeessin jedhan maaliif yoo waa san tuqee hin balleessaa garuu yaa hin sirreessas yoo tuttuqe immoo yaa rakkoo waan fiduuf isatti hin dhiyeessinaa akka saaga jedhamaa ture ga'ee ture. Maali wanni kun waan sammuu keessa gaafina deddeebi'a maali wanni sun maalirraa tolfame jalqabumarraa ka'e akkamitti tolfame waan jedhu kana akkanumatti yaaduun jaaladha bakka waan sayyoo arge jechuudha. So waan sanii immoo tuttuqu kana gaafilee saniin keessaa waan tokko deebisaa dhufa gaafilee sammuu kiyyatti uumamu waan sanii immoo deebisu gammachuus natti dhaga'ama ammallee itti fufees waan garagaraa yaadutti ka'a jechuudha. Mana barnoota sadarkaa tokkoffaatti sadarkaa kutama hundatti sadarkaa tokkoffaa bahee kutaa yeroo kutaa afuraffaa mana barnootaan jijjiiradhee mana barnoota tokkorraa gara biraatti deemee sadarkaa lammaffaa bahee seemisteera irratti jijjiiree saba saniif sadarkaa lammaffaa wayiin bahee yeroo san bakka akka waan waa guddaa balleessee wayiinitti dhaga'ame maaliif tokkoffaan baradhee kutaa keejiirraa ka'ee haga kutaa sadaffaatti kutaa afuraffaatti immoo wanni sun uumamte achi booda immoo wanni uumamte suni cimee irra cimeetti waan akka san immoo cimee akka hojjedhu na taasise akkasumatti yeroo kutaa torban gahu immoo yaada waa'ee bultii addaa jedhamuun kanan dhaga'ee kutaa 8 irraa gara manneen bultii addaatti ijoollee cimoo fudhataaranii dubbisii waan jedhu obboleessi kiyyas na kakaasa barsoonni kiyyas waan akkasiin ajjabeessaa turanii so anis carraa sanii argachuun qaba jedhee yaade yeroo san immoo yeroo nu barannu sani manni barnoota bultii addaa akka Oromiyaatti jiru mana barnoota tokko qofa innis ka Adaamatti argamu waldaa misooma Oromiyaatiin ka hoogganamu ture anis isuma san carraa san argachuudhaaf hojjetaa ture garuu immoo gaafa ministirii qoramnee qormaata seensaa san qoramuuf gaafa deemnu manneen barnoota bultii addaa 7 ijaarameera Oromiyaa keessatti so kunis oduu gammachuudhaanaaf maaliidhaaf manni barnootaa kunii babal'achuun isaanii carraanii barattootaaf carraa guddaa bana so haala saniin dorgomee qabxii bareedaa fide mana barnoota bultii addaa jooyin gochuu danda'e yeroo kutaa 8ttis qabxii akka godina Baaleetti qabxii ministiriidhaan qabxii olaanaa fidee ture innis averejii 96.7 ture akkuma saniin kutaa 9s kutaa 10s darajama tokkoffaa bahuudhaan sadarkaa tokkoffaa baha akka mana barnootaattis sadarkaa tokkoffaa bahan ture 9s 10s averejii 99-98 naannoo san malee fideen beeku averejii akkasumatti odoo fidu qormaata kanarras taa'ee qormaata kanaanis milkaa'eera hiikaan anaaf manni barnoota bultii addaa qabu iccitiin milkaa'ina kiyyaa inni tokko yaa'u jabaadhee hojjechuudha waan biraan qabu waan hojjedhu san itti amanee waan san immoo jaaladheeti itti jabaadhee hojjechuudha namni tokko waan hojjetu san itti amanee jaalatee waan san immoo jabaatee hojjete rabbiinis namaa milkeessa jechuudha so wanni aan itti milkaa'e tokkoffaan jabaadhee hojjechuu kiyya halkanii guyyaa hojjechuu kiyya waan san jaaladhee hojjechuu kiyya itti dhama'eera waan ta'eef waan kanatti so wanni iccitiin milkaa'ina kiyya jabaadhee hojjechuudha waan jedhu man dabarsuu barbaadu gara fuulduraatti wanni an barachuu barbaadu software engineeringidha karaa teknooloojii kanaan maatii kiyyas hawaasa kiyyas biyya kiyyas sadarkaa tokko ol ceessuun barbaada karaa saayinsiif teknooloojii kanaan jechuudha maaliif wanni jedhu software engineeringii kana wanni filadheef haala biyya keenyaa yoo laallee karaa saayinsiif teknooloojiidhaan biyyi keenya xiqqoo duubatti jirti rileetiivli biyyoota biraa waliin wal bira qabnee yoo laallu karaa teknooloojii fi saayinsiidhaan duubatti jirti ani immoo seenaa kana gara fuulduraa waan itti baradhe saniin seenaa kana immoo jijjiiruu barbaada saayinsiif teknooloojii kanaan biyya kiyya
sadarkaa tokko ol kaasuun barbaada. Yoo wanni tokko hojjetan waan hin danda'amne hin jiru. Barattoonni baay'een darbuu fi darbuu dhabuu waan akkasii faa keessa jiran barattoonni baay'een parsantii 5 faatu darba. Barana parsantii 8tu darbe. So namni hin dhufa qabxiin kunis darbuu fi qabxii kana yoo ilaalan baay'ee walirraa fagaataadha. So wanni yoo hojjetan wanni nama dadhabsiisu hin jiru. Wanni akka dhaamsaatti si dabarsuu barbaadu homaa wanni tokko yoo itti dadhabanii hojjetan yoo itti amanan wanni guddaan itti amanuudha. Yoo itti amantee hojjette wanni tokko wanni hin dhufne hin jiru. Ani yooma qabxii kana odoon dhagayin qormaata akkuma qoramne yoo xiqqaate qabxiin kiyya 570 yoo xiqqaate dongorri uumame wanni tokko uumame qabxiin maanuun xiqqaate eedeeka yaade 570 naannoo san ima fidaa waan jedhu keessa ture. Maaliif akkitti qophaa'een jira akkitti qormaanni immoo anaaf dhufeen jira lamaanii wal bira laalu haala milkaa'aa ta'een lamaan waliin naaf dhufaniirani. Wanni ani jechuun barbaadu yaa'u gara fuulduraatti carraan barnoota biyya alaa naa mijeeffame odoo biyya alaattiin baradhee maalidhaa fi waan haaraa hojjettee biyya alaatti waan guddaa hojjettee eegasanii biyya keessa deeggaruu dandeetta waan ta'eef carraan akkasii sun odoo naaf mijatee naa kenname baay'ee natti tola. Namoonni waan kanattis humna qabdanii deeggaruu dandeettanis carraa akkanaa kana odoo naa mijeessitan baay'ee itti gammada.